بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وبلو مسلمة لقيفتو تهردفوت درسيتين أحكام شريعة واي حجي داتي. درسين توني درسي سديساتي. درسي تنخيستي أما ونرى دبنو تدراتي حجين توني سنة مواجبة. دوبتنا رجتشا نمني جفتنو ديرا دلادان نمني إيقا بلغي حجين قدين حجين إسرتي واجبة. واجب نسنيس هقومتك حجين هقومتك وعمرالين هقومتك خنا أجت أبا يوغرتي خيري هدوم يفتشوف ده ركون هنجرو. واجبني حجين دركما نمرتهون آية ربي تيني دركما نرتاتي سنيس آية غرتي سورة آل عمران آية سقلتمي جهرة أما سقلتمي ترباتي يوقراتي قرأماتي ربنا كجو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آية خناني حجين درك أمن رتتاتي يجتو دوبقى حجين تون أبلي مسلمة أركان إسلام ما ميكا شنن كيسا حجين ركني تكجتو ركني شنن نمني إسلام ما مبيكا مرة حجين تكاجتو. حجين تنقادوبة نموما مسلمته بلسته قبرته نمتك نما فياك أبو أكليك أبانيان أكليك أبانان دنديا تهان دنديا تانان عمري ساخي ستي هقوتك قفاتو إسرتي دركا مجيشو. دوبا حجين توني فردي قدمون نبي خنيرتي عليه الصلاة والسلام مكة تيمتي إيجا مكة راديمي مدينة قلي أمت سيليساتي نبي كني عليه الصلاة والسلام عمري ساخيستي حجي تكوم قولي تكتنيس حجة الوداع تجأنسني مالف حجي أما السقاليتي أما تخورنيسا نبين كيني حجي قولي أما تخان أجلاتو التلفي تنافجتشا نبين حجي هقو متكا قولي أمو عمره هقو أفر قولي تنافجتشا دوب حجين توني نما أكامي رتي واجب حجي واجب تون تدرا نمني توكو قام ساخيستي فياك أباجو حجي تنديمي قدوداف دنديتيك أباجو وانياتي لكو تتجيرات تر حجي نقول أكو مسيو غرتيت أياران كهدي متهز وانت أياران تكيتان بتاتو إيك أباجو hamma gartee hajjii godhee galutti waan isa gahee qabu jechuudha. Akka hajjiin godhatee je'ee deemee sinqiinsaa waan gartee dandeettii isa hajjii gogeyaa faadhabee achi sadaqaa kadhachuuf waan barbaachisu jechuudha. Akkuma san namni tokko yeroo hajjii godhuu deemu yoo gartee deeyniin namaarra jiraatte deeyni namaa sangalchuu qaba. Deeyni isarratti gartee fakkeenyaaf amata kana akkanaa kennitu jedhan amma gaafa inni hajjii godhu kana
namni wartee deeni isarraa qabu amata kana isa eeggachaa jira. Garuu yoonii fi hajjii fakkeenyaaf amata 10fatti waan inni sibiraa qabu naa kenni liqiiti yoo je'een itti wal tahan yeroo san keessatti amanni sayyoon gahin huma takka rakkoon hin jirtu jechuudha. Akkuma san namni tokko hoggaanii fi hajjii godhu waan warra isaatiif gahu ilmaaniif gahu dhiisee fi waan isaanii godhu waan isaaniif gahu kaayee deemuudha qabaa jechuudha. Ammoo namni tokko yoo hajjii godhuu gartee dandeettii qabaate maallaqaanis qaama isaatiinis lubbuu isaatiin godhuudha qaba. Namaan irraa godhi hin danda'u. Nama bakka buufachuu hin danda'u. Namni fayyaa qabu, ka horii qabu, wani nama wakkalatuuf hin jirtu jechuudha. Ammoo namni tokko yoo hajjii godhuu ka danda'u ta'e horii isaatiin ammoo qaama isaa keessaa xala san qabu dandeettiin qabu. Gaafa kana maal jennaarree nama bakka buufachuudhaaf mirga qaba. Namni inni bakka buufatus nama gartee hajjii godhee jiru ta'uudha qaba. Nama mataa fiitiif irraa godhee jiru, nama mataa fiitiif irraa godhee jiru ta'uudha qaba jechuudha. Ammoo dhiiraa fi dhalattiis wanni namni beekuu qabu nam tokko yoonii fi dandeettii qabaate hajjii godhuudhaaf qaama isaa keessatti fayyaa qabaate horii qabaate laal namni tokko qaama isaatiin dandeettii qaba ammoo horiin qabu horiidhaan dadhaba kun hoo hajjiin irratti waajibaa miti. Amma walii gallee fayyaa guutuu qaba dardara qaamni isaa fayyaadha. Ammoo waan hajjiin godhu hin qabu. Kuni isarratti waajibaa miti. Ammoo namni qaamaan dadhabaate hajjii godhuurraa qaamaan fayyaa qabu. Qaamaanis fayyaan qabu. Horiis hin qabu. Namni tokko ammoo ballaqe garuu irrinni isaa qabeenyaan qabu qaama isaa fayyaa hin qabu dandeettii hin qabu horii hin qabu kun hajjummaan irratti hin jirtu jechuudha. Wanni if dirqee namaan hajjii nageessijuus hin qabu jechuudha. Ammoo namni tokko gartee yoonii fi warri zakaa baasee zakaa namaa kennu yoo jiraate hajjiin godhaa waan hajjiin godhu naa kennaa je'ee fudhachuu danda'a. Maaliif hajjiin waan ni jala seenti. Wafi sabiilillaahi keessa deettan rabbiin suuratu tawbaa keessa dubbate keessa إنما الصدقات للفقراء والمساكين آية خنا خيستي ورا جهادات دبته وخرا ربي جي ربنا أجت وفي سبيل الله ومن السبيل خرا ربي جمت الجنس خرا ربي سنرى من سبيل الله تعالى جنان دوبا أمو نمني توك يوني في حجي دنديتي كباتي hajji horiin qaba odoo inni horiin godhin yoo addunyaarraa deeme odoo inni garte odoo horii isaa sanin qooddanne dura hajjiin namarraa goosisu qaban hojii sanii hojii odoo horii addaan hin qooddanne hajjii irraa goosisuudha qabaa jechuudha. Garuu as keessatti gaa wani gartee namni gartee keessaa shamarran dhalaataan wanni beekuu qaban namni gartee nama maharaman qabne dhalaan tajaarsan qabne ta abbaan qabne ta adeeran qabne ta ilman qabne ta kaahu ilma akkoo taatuuf kara ilmaatiin karan talaatiin jaarsan qabne hajjiin irratti hin jirtu. مالف ربين ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا جي دنديتين دلادا نما إسي وجين ديمو قباچودا. هذا وبالله التوفيق. هم قرتي قامر الساعة أفريساتي ولتي ديبنو. والسلام عليكم ورحمة الله.